يا شما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاميلي وانت يا كم زرت نجار ربيتي الحمد لله أنجلت ربيك يا بكا جرهندت بكا تايت بكا كايت اللي يون يقول لي يون يمسور رفوس تكربيك يا سنجرا الحمد لله رب العالمين يسني سمو بكون جت نودت تكربيك يا سنجرا أم ستية يرو مراتي هويتي يلا هيا بولي وانتي يا بجرا تاني بجرا مهم بكينيا يو فيديو دابري تقولت تواي دي مرسل لوكو والكواتيس ميبي فلبانا كنا يوكانا كيتوبيا تمسكرم يان كنا راكاسي مسكرم الواشن راكاسي دابني قدام توك كان دكتور أبي كما بيتوبيا تين كريت يوكان هم ديفهم توكو دي مرسل لوكو ترت كان بوب بيجت شولا وانتو تدو قطتة أكا قطو بيجات بكهدو لوكولة غوسا غرغرا بيزنسي غرغرا تفتار رابسا جرا كنا جرا لينجا كاتك أبينسا إساني في مالو يقول لكوت ساني في كول بقولتي بيزنسي لوكو في مالو رتي بكم سايسين برباج سو كم متأنو نما كم يفو برباج سو كانوا قال لنجيب بيوت مراساتين قرتي أكغر بيزنس سانيت يكونوا سانيت سنتني أكمل كوفتنيف وان قدر أبنو جوتو كجرا إسر راوات كلو بدين تري دينغ دواي مهنيتي والكواتي ما يبي أشجارتي مو كومينتي وان تكو تكو أرجاتوري يوكان يا عدو تكو تكو جيتشو الدنيا كهرت تجاوبنا جيتشو بربادو جراته نمون دعم ماشي سونين دامو namun das kedisisu indandamu addunyaa kanarratti namoota hedduu gammachiisuuf gaafa yaaltu ofii keetii maratta fedhii namoota hedduu guutuuf gaafa tattaafattu ofii keetii duuta kanaaf maal inni haga danda'amaa ta'etti ilma namaatiif kabaja gochuun hamma danda'amaa ta'etti waan namni sirraa eegu yaaduun waan namni sirraa eegu dubbachuun waan namni sirraa eegu hojjechuun dirqama ta'us garuu sanas hundi isaa walqixa keessummeessee walqixa gammachiisettee gaafa yaaddu indandaamu sun amreen ka jirtu rabbii tokkocha harka qofa jechuu dandeettii san kan qabu ilma namaatii miti rabbii tokkocha haatummaan ilmaan ofii isiitti dhaltayyuu hunduyyuu hin jaalatte haati ilma ofii guutuyyuu jaalatti garuu kamu guutuu jaalattu kana keessa iyyuu immoo irra caalatti ka bakka kennituuf illee qabdi bara ofii hunduu qabu isiiti kana jechuun kaa waan jibbiteeti miti beeki waa wayii keessa isaatti jira jechuu agartee kanaaf ilmi namaas walumaa galatti nutis gaafa biizinasii keessa seentu waan garagaraati ala kullaal koomentii kana yaada kana kan dhiyeesseef koomentii nama ta'e tokkootiif yaa nama kiyya si gammachiisuu dhabuu danda'a sababaan si gammachiisuu dhabuusiif immoo naqeequu dandeessa garuu na arrabsuun na xiqqeessuuf yaaluun karaa biraatiin of xiqqeessuu yoo ta'e malee anarraa hamma fireexaa fi waan tokko wanni hir'atus wanni narraa buusu hin jiru أنا كسي كوبا كبار بيجون بربارة بوليتي تيجالي أكون بوليس تيجالي سبب نساتيس أصلا نموت نمت مفتن نموت نمالولا نموت نما الربس نموت ويومتو كفر إنساني وان جلهان كتير وين وان جن هو رفايو ديماني من دندام والدنيا هرت جرات شنو ركيسة by the way علمي نما أنا رأيو كاسي غلط هم بيو ما رأيو كاس الدنيا هرتي إلا ما نما أصلوا لك يجي تبادته دود ما تبادته سوديم تاني in baadhattee maaliif miilli kee gadi narra isiin jechuu danda'a. Eegana baadhattee maa akka firaashatti sirra rafiin faasiin jechuu danda'a. Miilli kee maa gadi rarra isiin jechuu danda'a. Waan baay'ee isiin jechuu danda'a. Kanaaf akkasi. Alaa kulli haal ijoon dubbii kiyyaarra biizinasiiwwan biyya kana keessa jiran hedduu isaanii maybe Itoophiyaa keessatti jireenyi qaaleera afuufee qaaleera jira. Warri wajjin jireenyi kun immoo nu tasmaamneetuma jiraataa jirru immoo alhamdulillah ittifaqat majra jechu kana ala kulli addunya kanarratti karaa tokko qofa qabattanii yookaan hojii tokko qofa qabattanii milkaa'uun baay'ee rakkisaa fi baay'ee ulfaataa ta'uu danda'a yookaan yeroo dheeraa isin gaafachuu danda'a waan hojjettan san irratti kanaan dura biizinasiiwwan hedduu walirraa haasofnee jirra birriin yoo taa'e moo yoo hojjete irra wayyaa qaba ati birrii irra hojjettuun baankii keettu gatiin isaa gadi bu'aa deema Itoophiyaa keessatti yoo hojjete immoo jijjiirama fi waan fidaa deema kanaaf birriin kan kee ittiin hojjetuu qabda ittiin hojjechiisuu qabda maatii kan kee obboleessa obboleettii kan kee haadha kan kee abbaa warraa kee yookaan haadha manaa kan ta'e hojjechiisuu ni qabda jechuudha birriin yoo sochiin godhin Itoophiyaa keessatti birri miiliyoona tokko ta'e har'a baankiidhaa qabdu waggaa har'aa yoo ati dhuftu illee miiliyoona tokko karaa dhala qabuun kaadhee yoo jette ati musliima yoo taate sirratti haraama saniin osoo kaatte birri miiliyoona tokko yoo osoo karaa dhalaatiin osoo kaatte iyyuu haraamuma sanuu ta'eetu waggaa tokko keessatti wanni inni fiduu danda'a waan 100 hin caalle wayiiti. Birriin kan kee garuu miiliyoona tokko qabattee hojjete waggaa tokko keessa waan guddaa fiduu danda'a. Kanaaf haga danda'amaa ta'een namoonni biyya ormaa jirtan especially obboleewwan keenya kan dubartootaa kan dhiiratis akkasuma
warri mana xalabaatiin deemtanii fi karaa seeraan alaatiin deemtanii Suudi Arabiyaa, Yemen, Ooman waan bakka jirtan yoo isin biyya ormaatitti gaafa tokkocha suuraa yoo kaatanii as ergitan babbareedanii faa jettanii waa wayii zannaxanii mana kaatanii as ergitan namni waan isinitti tolee raahamatti bakka fantashiruma wayititti ajaa'ibatti jiraattanii isinitti tole itti fakkaata. Garuu gubata san kan beeku warra arge isintu beeka. Meeqa keessantu abbaa keessaniif yookaan haadha keessaniif yookaan haadha manaa keetiif yookaan abbaa manaa keetiif yookaan obboleettiitiif yookaan obboleessa keetiif gaafa suuraa wayii ergitu kolfitee gammaddee fakkeessitee uffata wayitiin of babbareechitee waa wayii dibattee ergitaaf. Garuu reeftan ammoo bu'aa turte daqiiqa muraasa dura aartee yookaan gadditee cinqamaa turte. Garuu aariif boo'ichi kan keessan akka maatiin kan keessatti hin beekneef akka isaan biyya kana keessa illee taa'anii achitti wajjin cinqamneef jecha waa wayii fataa jettee fa'aa ergita. Kun amala jireenyaati. Gatee beekamaadha. Harka kennachuu diddaafi. Ani asitti mooraalin kiyya cabee asitti rakkoo keessa jira. Rakkoo tiyyatan ammoo yoo irratti madhooriin harkaa cinqama waan jedhu kan obsitanii teessan malee hedduun keessan irra caalaan nama itti tolee biyya ormaa raahaatti namni jiraataa jiru hin jiru. Even if Awurooppaa keessa waan taane. Awurooppaa keessa. Ijoollee ani beeku jira. Awurooppaa ta'anii yookaan Ameerikaa ta'anii waggaa 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wallaahi nama ani beeku waggaa 10 Ameerikaa nama jiru. Kaaga amma mana tokko qofa Adaamaarraa qabutu jira. Mana tokko. Kana jechuun jireenyi biyya ormaa jireenya waan ta'e qofaaf miti. Chaalenjiiwwan bu'aa bayiiwwan hedduu of keessaa qaba. Bu'aa bayii hedduu of keessaa qaba. Bu'aa bayiin akka biyya ormaa sun Itoophiyaa kana keessa hin jiru. Asitti wanni nama rakkisoo jiraatu Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaa qofa. Rakkoo nageenyaa qofa. Nageenyi otoo tasgabbii nageenyaa jiraatee firiidamii akka biyya kanaan jiru. Biyya ormaa garuu rakkoo nageenyaa jiraatu baatullee rakkoo waan garaagaraa sarbamiinsi mirga dhala namaallee bashi. Waan garaagaraatiin dardarkooftee jiraatteeti waan meeqa obsiteeti san hunda keessa katartu. Kana jechuun garuu nama hundaa miti. Beeloftee dheebottee dhukkeensa irraa kaatee dadhabdee maal taatee waan baay'ee keessa tartee jechuu jariitii. Haa ta'u alaa kullaan rabbiin bakka jirtan hundatti isin haa tiisuuti ka rabbii keessa jiraadhaadha. Xiqqoo fi guddoo jettan keessa rabbi barakaa isiniif haa kaa'u waan biraa waan isiniin jedhu qabu isiniin jaalladha isiniin kabaja. Sababni isaatis isinii sababa biyya ormaa jiru saniif nuti warri biyya keessa jirullee mootuu waan tokko gartee dalagataa jira jechuun ni danda'ama. Gartee rizqiin ilma namaatu walirraa walitti waan taateef. Kanaaf otoo baqataan biyya ormaa jiraatu baate biyyi takkayyuu addasiitti jiraatu hin dandeettu. Maali jennaan asiyaan biyya keessa yoo hojjedhe mootummaan narraa waa argata. Ani immoo ka waa argadhu immoo otoo nama hojii hin qabne iyyuu taate haadha mana alarraa qaba. Osoo nama hojii hin qabne taate yookiin obboleettii yookaan obboleessa alarraa qaba. Na gargaaruu dandeetti jechuudha. Gargaarsi sun maal na godha akka biyya keenya keessa turu na taasisa jechuudha. Argitee waan baay'eetu jira. Kanaaf namoonni biyya ormaa teessanii ofii keessanii gubataa, ofii keessanii caccabaa, ofii keessanii bullaa, haadha keessan jiraachiftan, abbaa keessan jiraachiftan, obboleessa kee, obboleettii kan kee jiraachifte. Ilmi dhiiraa ka biyyaa baatee haadha manaa tan tee boonsite ka abbaaf haadha kan kee boonsite ka obboleessa obboleettii tan tee boonsite fayyaa ta'e umurii si dheeratu. Atiin dubartii ta'uu wajjinuu biyyaa baatee ilmoo faa biyyaa qabdu, ilmoo biyya gattee biyyaa baatee abbaa manaa kee boonsite, ilmoo tan tee boonsite, haadhaaf abbaa kan kee boonsite, obboleessa obboleettii kan keetis boonsite, namoota baay'eedhaaf irkoo duniyaa taatee jirta. Ulfaadhu galatoomii galata siin mala. Kanuma keessa immoo namni biyyaa baatee rabbi illee rizqii bal'aa sitti kenne otoo ati rizqii bal'oo fi raahaa keessa jiraataa jirtu ayyoof abboon tante Itoophiyaa kana keessatti Oromiyaa kana keessatti mana qorqoorrootii miti manni citaa irratti jige. Wallaahi abboof ayyoon kan kee haga dhaatitti erbee qotiyyootirraa baaniitiin firaash ispoonjii tokkocha bittee fi birdilibsii itti bituu fi diddee firaasha birdilibsii jijjiiruu fi dadhabdee otoo biyya meeqa kam keessa jirtu otoo raahamee keessa jirtu yaa ilmaan haatiif abbaan kan kee biyya kana keessa ofii otoo alaasi qaban otoo Awurooppaa jira siin otoo Ameerikaa jira siin jedhan viidiyoo tokko argeen ture baay'een gadda. Wallaahi wabillaahi duniyaan akkasuma abboo funyaanii nama haa baatu yaa akhi. Duniyaan ati haadhaaf abbaa kan kee ittiin gargaaruu hin dandeenye haadhaaf abbaa kan kee ittiin gammachiisuu hin dandeenye mala abbaa isii gooti yoo aslaa addunyaa irratti. Eenyuuf dhalattee gadi laphee dhiibbee mataa coofiraa ol filtee surree raapara jettee kana gaddeebiftee raahan ati goote eessa abbaa keetiitti dhufee haadhaaf abbaa kan ta'e asitti siif jecha kolbaan isaan cabee otoo ofii isaaniitti nyaatanii garaan quufiis nyaachisanii otoo ofii isaaniitti zaqqii ofitti jabeeffatee surree ilmoon hodhatee si bariyoon si uffisee si barsiisee. Wallaahi bataam nammaa jiru viidiyoo san argeen ture baay'ee takkuun gadda. Haa ta'u garuu alaa kulli haal namoonni gartee biyya ormaa jirtan kun ispeeshaalii be focused family keessan irratti ispeeshaalii haadhaaf abbaa keessan irratti xiyyeeffannaa guddaa kennaan dhaamsatiyya. Wallaahi ilmi du'aa hin qabne intalli du'aa hin qabne bara kan qabu haqiiqatan maalummaa du'aa qabatamatti argeetiin jira waan ta'eef
du'aayin haadhaa du'aayin abbaa maal akka taate bareechee argeen jira waan ta'eef umrii keessan keessatti. Kanaaf haadhaaf abbaa keessaniif xiyyeeffannaa kennaa. Haadhaaf abbaa keessaniif xiyyeeffannoo kennaa. Haadhaaf abbaa keessaniif xiyyeeffannoo kennaa. Yaa intala abbaan kan kee hanga har'aatitti yoo nan olii gad deemee kan siraa dalagaa jiru. Taate TikTok fi YouTube gubbaa waan biraa taphataa jirtu. Takaan itti heerumtee kaan irraa nikaa buuftee kaan itti tartee kaan irraa nikaa buuftee kaan itti taraa jirtu. Ka abbaan kan kee garuu rakkoo hamaa keessa jiru. Isoo abbaa kan kee guyyaa tokko gammachiiftee uffata irraa jijjiirtee sa'a tokkocha bittee fi osoo inni aanan dhugee guyyaa tokko du'aa isiin godhin gaafa inni addunyaa sana irraa deeme rakkoo hamaa keessa jirta. Wallaahi wabillaahi. Yaa habiibi obboleessa kiyya qaalii karaa hansii taatee niitii 3-4 fuutee biyya arabaa kana keessa irraa eessaa jirtu. Ka'aayyoo abboon tantee garuu gaafa gabaa ba'an bunaaf sooqidda. Duubee yookaan gartee hunduun suuq irraa bitatuuf saalfataa nama beekan bira dhaqanii namtichi sun fa'aa ofirraa ari'aa jiru. Habiibi ati jiruu hin qabdu na amani. Bilaash jiraataa jirta na amani. Jiraachuu barbaaddaa. Jireenya tasgabbii qabu jiraachuu barbaaddaa. Warabbal kaabaa haadhaaf abbaa kan kee biratti si hafte. Amani. Obboleessa kan kee kasitti miidhamee siif jecha kolbaan isa cabee siif jecha diina meeqaafuu dhaabatee mee ansilaa Itoophiyaa kana keessa jira asitti niitillee qaba ilmallee qaba biyyaa deemuu hin danda'u ati nama naa ta'e jedhee kara seeratiin haa ta'u kara jalaatiin haa ta'u si ergee aarsaa meeqasi kaffalee har'a gaafa yookiin dhukkubsatee sirriirra ciisuu kan gaafa hospitaala jiru as garagaltee isa laaluu dhabdee na amani ati namaa miti. Obboleessa kiyya obboleettii xiyyaatillee warra Itoophiyaa keessa jirtu. Obboleettii tantee siif jecha biyyaa baate jireenya akkamii jiraatu osoo dandeettu mana akkamii hojjetatu ijaarratu osoo dandeettu osoo bitatuu dandeettu san hunda dhiiftee siif jettee obboleessi kiyya haa jijjiiramu jettee waa meeqa siif ta'aa jirtu ati garuu as garagaltee isii ilaaluu dhabde na amani kufaatii hamaa keessa jirta. Riili warri biyya keessattis galata warra biyya ormaa beekaadha warri biyya alaa jirtanis galata warra biyya keessaa beekan dhaamsa biyya tanaa hundaatiin ulfaadhaa fayyaa naataa isin jaalladha.